Hayyee akkam jirtu Haashim jedhama. Koorsii Emerging Technology waliin ilaalla. Koorsiin Emerging Technology kun Ministeera Barnootaa fi Saayinsii barattoota fireeshiidhaaf koorsii qopheessedha. Koorsii kana waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Koorsiin kun yuunivarsiitiin sadii walii wajjin ta'uudhaan koorsii qopheessanidha. Yuunivarsiitiin Adaamaa fi Saayinsii Teekinooloojii akkasumas illee Baahirdaar Yuunivarsiitii fi akkasumas Addis Ababaa Saayinsii Teekinooloojii Yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan koorsii qopheessedha barattoota fireeshiidhaaf. Okay, arraan tana jalqabumas Introduction to Emerging Technology Chapter 1 ilaalla. Under Chapter 1 we will see about Introduction to Emerging Technology. In these chapters we will discuss about evolutions of technology, the roles of data for emerging technology, akkamitti technology isa akka dhufe, what is the roles of data in emerging technology keessatti daataan faayidaa akkamii akka qabu, akkasumatti illee enabling device networks for technology, enabling device fi networking technologyidhaaf maal akka fayyadanii fi isaan maal akka ta'an, akkasumas programmable device inni jennu isa akkamiidha kan ta'an ilaalla. Akkasumas human to machine interactions, walitti dhufeenya maashinaa fi namaa akkami isa jirus kan laalluta jechuudha. Okay, let us discuss one by one. Emerging technology is a term generally used to describe a new technology, but it is also refers to continuing development of existing technology. Developments of existing technology. The term commonly refers to technology that are currently developing. Kana jechuun maali? Inni technology haaraa, emerging technology jechuun technology haaraa jechuudha. Akkasumas technology jiran itti fufiinsa guddina isaanii fi kana malees technology that are currently developing isa amma guddachaa jirudha. Akkasumallee isa fuula dura waggoota 5 waggoota 10 fuula itti aananiif ni guddata jedhamee ni created invented net hajaamee eegamu jechuudha. Emerging technology gaafa jaamee jechuudha. Yoo technology invented sun technology ummataaf significant social and economic benefit yoo qabaate, technological evolution inni jedhamu is a theory of radical transformation of society through technological development. Technological evolution, radical transformations of society. Ummata technology jijjiiramu through technological development, guddina technology keessa jechuudha. Guddina technology keessa ummanni technologyidhaan jijjiiramu jechuudha. Eegni jalqabaa technology and evolution maali yookiin what is the root words of technology and evolutions? Technology 16 stands discourse or a treatise on an art or the artist. Akka hiika warra Girikootaatti technology barbaadachaa kudhanoota keessa akka discourse or treatise on art ta'etti ilaalama. Madaalli aartii tokko akka ta'etti ilaalama. Sana jechuun systematic treatment of an art, bifa sisteemaa qabuun akkamitti aartii tokko yookiin teeknikii tokko akkamitti akka treat wanta tokko godhamu jaamee lafa kaa'ame. Original referring to grammars means the root word for technologies from a techno, see techno plus logy. Kana jechuun hiikni isaa maali? Science of mechanical and industry artists. Saayinsii mekaanikaalii fi industry artii jechuudha. This was first recorded in 1859. Bara kun kan akkana jedhamee kaa'ame science of mechanical and industry art jedhamee kan kaa'ame bara 1859 keessa jechuudha. Evolution means process of developing by gradual change. So adeemsa suuta seetaan guddachuudha maal jedhama? Evolution jedhama. Inni kun jecha prefixii e jedhuu fi volver ka jedhamurraa dhufe. Prefixii e jechuun out jechuudha. And then volver means two roles. Volver jechuun two roleidha. Walitti deebisnee jennu maal jechuudha? Out to roll jechuudha. Evolution jechuun inni biraa lists of some currently available emerging technology. Artificial intelligence, blockchains, augmented
reality, virtual reality, Angular and React, big data. These all will be discussed on chapter 2, chapter 3, and chapter 4. We will see these ones on the next chapters. Kanneen fuuldura chapter ilee jiran irratti kan laallutaa jechuudha. Isaan kun maal jedhanii currently available warroota teknooloojiilee emergii ta'an kan yeroo ammaa kana lafarratti argamanidha. Warri akka blockchainii, artificial intelligence kanneen maali? Teknooloojiilee yeroo ammaa kana lafarratti argamanidha jechuudha. Emergii ta'anii created ta'anii. Another one is introduction to industrial revolutions. Industrial revolution maal akka ta'e ilaalla jechuudha. What is needed to raise here industrial revolutions? Industrial revolution maaliif bakka kanatti kaasuun barbaachise jechuunis gaarii ta'a. Because of what? Industrial revolutions are the prelude of major industrializations and innovations that took place during the late 1700 and early 1800s. Inni industrial revolution periodiin yeroo itti jennu kun bara itti industrialization guddinni industirii fi akkasumallee kalaqni garaagaraa keessatti uumamanidha. Dhuma bara 17 duwwaa fi jalqaba bara 18 duwwaatitti. Kana jechuun jaarraa 8ffaa gara dhumaa fi akkasumas jalqaba jaarraa 19ffaatitti jechuudha. Inni kun maal godhe? These industrial revolutions shift societies. Yeroo sanatti uummanni jijjiirame from using tools to make product to use a new sources of energy. Gara wantoota kalaqa oomishamanii haaraatti yeroo itti cehanidha. Fakkeenyaaf wantoota akka coilii to power machines in factory garaagaraa, industry garaagaraa keessatti maal godhan jechuudha. Power garaagaraa fayyadamuun motora garaagaraa, motora hurkaa wantoota kana fayyadamuu eegalanii jiran jechuudha. Bara industrial revolution kana warraaqsa industry kana keessa jechuudha. Warraaqsi industry kun eessatti eegalee? In England, that known as Great Britain. Isa biyya amma Great Britain jedhamtee beekamtu kana keessatti eegale jechuudha. Inni kun jechuudha. With a series of inventions to make more labor effective or efficient and productive. Industrial revolution was a time when manufacturing of goods moved from small shops and home to large factory. Garamitti karatti ceela yeroo sanatti industrial revolution kana keessatti manufacturing dhaabbanni oomisha garaagaraa dhiyeessa isaanii warri tajaajila isaanii tajaajila gurgurtaa xixiqqaarraa gara industiriitti, tajaajila manaarraa gara industiriitti kan ittiin guddisanidha jechuudha. This shift is about changes in cultures as people is moved from a rural area to big city in order to work. Uummanni yeroo sanatti wanta kun aadaa uummataallee gara jijjiiruu dhufe. Sababiin isaa uummanni yeroo sanatti baadiyyaa jiraachuurra gara magaalaatitti. Sababiin isaa industiriin baay'een uumamanii waan jiraniif uummanni jireenya baadiyyaa sanarraa gara magaalaatti yeroo itti guddatanidha. Sababa kana industrial revolution asi kaasuun barbaachise jechuudha. American Industrial Revolution is commonly referred to as Second Industrial Revolution. Akkam ilaalama American Industrial Revolution kun akka bara Second Industrial Revolution jedhameeti ilaalama. Inni kun kan eegale jaarraa 19ffaa keessadha. As keessatti wantoota akka textile manufacturing fa'aa eegalee jira. Akkasumas mining, glass making, agricultural all had undergone changes. Warreen kanneen maal eegalan jechuun bara Second Industrial Revolution sana keessatti wantoota eegalanidha. Akkasumas textile engineering yeroo sanatti ture. Textiles were primarily made of wools and were hand sewn. Uffatoota garaagaraadha yeroo itti oomishamuu eegaledha jechuudha. Warri kun generally industrial revolution is fundamentally changed and transformed world around us into modern society. Addunyaa ammaan tana keessa jiru kana gara modernitiitti ceesisan jechuudha. Maal guddisuudhaan gara steam engineering fa'aa akkasumas age of science, mass productions oomishoota baay'ee age of science inni jennu yeroo technological developments jennudha. Akkasumas trace of digital technology bal'ina wantoota meeshaalee technology fayyadamu like computers,
in Android phones such these also are known as digital technology. Smart isa jennuun jechuudha. Inni bira smart isa jennuun in the autonomous systems. Autonomous systems inni jennu siistaamoota ofii isaaniitiif of danda'an fueled by data fayyadamanii in the machine learning fayyadamanii ofii isaaniitiif of danda'anii kan waan tokko hojjetan jechuudha. Inni kun maal godhe addunyaa ni jijjiire gara addunyaa modern taateetti akka jijjiiramtu ishee taasise. The most important inventions of industrial revolutions wantoonni industrial revolution keessatti kalaqa haaraa yookiin kalaqoota baay'ee barbaachisa jedhaman wantoota akka transportation fayyadamuu tajaajiloota geejjibaa steam engine motor horkaa isa jennuun diesel engine fa'aa warreen akkanaa kun bara industrial revolution keessatti waan kalaqamaniif kalaqa baay'ee barbaachisoo bara warraaqsa industrii sana keessatti jenna jechuudha. Inni biraa communicationidha. Meeshaalee communicationidha. Wantoota akka translate keebilii wantoota tokko daddabarsu haala wantoota tokko daddabarsu telefoonii silkii fayyadamuu kalaqni akkanaa kun kalaqoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Industrial revolutionidha. Another one is the inventions of industry. Innovations of industry. Industry eegaluun isaatis kalaqa baay'ee barbaachisaa inni jechuudha. The most important inventions of industrial revolution is transportation, communications, and the industry. Historical backgrounds of industrial revolutions. Historical backgrounds of industrial revolutions are, as we have discussed on the previous slides, industrial revolutions are started in England or in Great Britain in the late of 1770s. Dhuma bara 1770 yookiin jaarraa 18ffaa kan keessatti eegale industrial revolution kan jechuudha. Erga achitti eegale boodatti industrial revolution gara biyyoota akka Beeljiimii, Faransaay, Jarman state kanatti babal'achaa dhufe jechuudha. The final cause of industrial revolutions was the effects created by agricultural revolutions. Final cause of industrial revolution kajennu bu'aaleen inni yeroo sana buuse agricultural revolution yeroo argamu. Warraaqsi qonni maaliifi yeroo sanatti faayidaa nyaataa qonniti baay'ee barbaachisaa ture jechuudha. Yeroo sanatti qonni tokko maal godha ummanni nyaata ofiitiin of danda'anii gara teknooloojii wanni biraatitti kalaquutti akka caalan uummata taasisa jechuudha. Ummanni karaa biraatitti akka ce'u taasisan ummanni nyaataan of danda'e gara biraatitti akka ce'u jechuudha. The four types of industries. Industries gosoota afur qabu. Isaanis primary industry fi secondary industry fi tertiary industry and quaternary industry san jedhamanidha. Primary industry inni jennu it is involves what getting raw materials. Inni kun kan of keessatti hammatu primary industry keessatti kan hammatamu meeshaalee dheedhii. Fakkeenyaaf getting mining, farming and fishing. Such like these are the best examples of primary industry. Kunniin fakkeenyota primary industry ti. Secondary industry gaafa jennu maali? It includes manufacturing. Wantoota kalaqa akka makiinaa makiinaaf hojjechuu akkasumas immoo sibiilota garaagaraa hojjechuun kun industry lamaffaa jedhama. Secondary industry isa jedhamu kan jechuudha. Tertiary industry inni jennuun maali? Provide services. Teaching ani nama asirratti isiniif ibsa godhaa jiru kun tajaajila isinii kennaa jira. Akkasumas nursing tajaajila uummataaf gara nursing gara fayyaanis kennu warreen tajaajila kennu kun gosoota industry keessaa isa sadaffaa kana jechuudha. Inni afuraffaa immoo rakkoolee jiran ilaalamee qorannaan irra gaggeeffamee akkasumatti rakkoo sanaaf furmaanni isaa developer ta'a yoo ta'e quaternary industry isa jennuun kana jechuudha. This involves research and development. Warreen akkanaa yoo maal jedhamu quaternary industry afuraffaa kana isa jennuunidha. There are different periods of industrial revolutions are there. Industrial revolution 1 or first industrial revolutions or IR10 and the second industrial revolutions, fourth industrial revolutions,
are there? Let us discuss one by one. Industrial revolutions 1 or first industrial revolution IR10. Industrial revolutions, these first industrial revolutions are the transition to new manufacturing process. New manufacturing process kan eegale bara kamii? bara 1760 keessa. bara 1760 haa ta'u malee bara 1760 takka 62 63 jedhamee beekamu jiru as jidduutti bara 1760 sana keessa eegale jechuudha. During the time where this revolution begins, the transitions in first industrial revolution include what? Going from hand production method to machines. Yeroo sanatti wanti harkaan oomishamaa ture gara maashinaan akka oomishamuutti darbame jechuudha. Maal fayyadamuun isaatis dabalaa dhufe. Steam power fa'aa wantoota akka steam power kana fayyadamuun dabalaa dhufe jechuudha. Yeroo sanatti teekinooloojiileen akkanaa kun akka guddatu taasifame jechuudha. Inni duraan fakkeenyaaf nam tokkoon oomishamaa ture, nama 100 oomishamaa ture, maashina tokkoon akka oomishamu ta'ee jira jechuudha. Bara kana keessatti. The second industrial revolution or IR2 is known as technological revolutions. Barroommaa jedhama technological revolution jedhama because of what? Second industrial revolution are the products of technologicals. Meeshaaleen sabquunnamtii gamaa biyyoota garaagaraa irraa walitti qunnamuu, telegraafii fayyadamuu, using of electrical powers and the telephones are increased in second industrial revolutions. Inni kun bara kam keessa eegale? bara 1870 keessa eegale. Advancement in second industrial revolution includes the development for manufacturing interchangeable parts and the widespread adaptations of pre-existing technology systems such as telegraphy and railroad network. Inni kun rakkoolee first industrial revolution keessatti uumaman more advanced godhe dhabamsiisee maal godha? Rakkoolee sana dhabamsiisee jijjiirama biraa fide. Isa duraan jiru irratti teekinooloojii duraan jiru irratti interchangeable parties akka gaggeeffamu taasifame. Wantoonni sanarra jiran akka jijjiiraman. Akkasumas ammas dabalataan wantoonni akka telegraaf akka uumaman, namoonni walii wajjin akka wal quunnaman baratti taasifame waan ta'eef these second industrial revolutions are known as technological revolution wanti jedhameef kanaafidha jechuudha. Asirratti wanti isin argaa jirtan teelee bees isteeshiniidha. Teeleen fayyadamuun teeleerraa wanni odeeffannoo gamaa gamanatti dabarsuunis bara sana keessatti waan eegaleef akka fakkeenyaatti teelee bees isteeshin fudhatama jechuudha. Another periods of industrial revolutions are third industrial revolutions. These third industrial revolutions are known as digital revolutions because of what? Transitions from a mechanical and analog electronics technology to digital electronics. Uummanni yeroo sanatti maali? Wantoota fayyadama akka digital electronics, maashaa akka kompiitaraa, TV, akkasumas GPS, wantoota akkanaa kan fayyadamu eegalan bara third industrial revolution kana jechuudha. Because of this third industrial revolutions are known as digital revolutions. Sababa kana digital revolution jedhame jechuudha inni kun jechuudha. Fourth industrial revolution inni jennu addunyaa yeroo ammaa kanaa kun keessa jiru kun fourth industrial revolutions jedhama. Now with advancements in various technologies such as robotics, Internet of Things, adaptive manufacturing and autonomous vehicles. Inni makiinaan nama malee socho'u akkasumas Internet of Things, interconnections of different devices, walitti dhufeenya meeshaalee garaagaraa, robotics, adaptive manufacturing, warreen kun teekinooloojiilee yeroo ammaa kalaqamaa jiranidha jechuudha. Nuti illeen ammaan tana maal keessa jirra? Fourth industrial revolution keessa jirra. Yeroo amma keessa jirru kunis fourth industrial revolution jedhama jechuudha. Fourth industrial revolution kun nama Carlos Schwab nama jedhamu hundeeffame. Akka fourth industrial revolution jechuu qabna bara kanarraa kaasee jedhame kan hundeeffame. Namni kun founder and executive chairman of World Economic Forum. Dura taa'aa World Economic Forum ture namni kun jechuudha. In the years of 2060s. Technologies mentioned above. Teekinooloojiileen asirratti asirratti tuqama kun maal jedhama? What we call technology nuti cyber physical system jennuun.
Cyber physical system normally monitored by computer based algorithms. Algorithmic computer ratandame toanna yuki monitor or controlled gururati. Computer monitor fakkeenya kuma boota akka supermarket faalatti yuki security manafa eeguudhaaf manuma keeteesee computer keetirratti assign goote computer keessanaan wantoota naannoo kana jiru hubachuu dandeessa. Akkasumas supermarket keetis manuma teessee control godhuu dandeessa jechuudha. Inni akkanaa hummaa jedhama. Cyber physical systems isa jennu computer fayyadamne akkanumaan wanta control goonu san jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kanatti industiriin baay'een wantoota kana fayyadamu. Mana ta'anii yookiin industirii marra ta'anii teknoolojii wantoota achi keessa gaggeeffamu hundaa kan ittiin control godhan jechuudha. Another major breakthrough that is associated with fourth industrial revolution is adaptation of artificial intelligence. Yeroo ammaa kanatti inni baay'ee beekaman fourth industrial revolution keessatti artificial intelligence isa jennu kanaan where we can see it being implemented into our smartphones. Yeroo ammaan tanaa silkiilee nuti harka qabannee deemu kana keessattis maashinoonni artificial intelligence yookiin pirogiraamni artificial intelligence fa'aan kalaqamaa jira. Fakkeenyaaf silkii keenya irratti face recognition fuuluma keenyaan kan banamtu, voice recognition akkasumas sagalee keenya fa'aa sagaluma keenyaan Google search godhuu yoo jennaan Google search nu gooti. What does mean Google jennaan what does mean Google jettee gaafa Google sana gaafa search sii godhuu dandeessi. Isaan kanneen smartphone keenya irratti warroota amma adapt ta'e irratti implemented ta'aa jiranidha. Kanaaf a breakthrough that associated with fourth industrial revolution is adaptations of artificial intelligence warni jedhameef kanaafidha jechuudha. Artificial intelligence is also one of the main elements that gives life to autonomous vehicles. The autonomous robots as inni main element isaa autonomous vehicles fa makiinaan nama malee akka socho'u akkasumas robotiksiin nama malee akka socho'u fa taasifama yerootti jirudha. Okay, the next lesson that we want to discuss are the roles of data for emerging technology. What is the main advantages of data in emerging technology? What is the main advantages of data in emerging technology? Mali data bu'aa maalii qaba emerging technology keessatti jechuudha. Data is regarded as a new and strategic asset since we are living in ages of big data. Yeroo ammaa kanatti addunyaa itti daataan itti baay'atan keessa jirra. Big daataan yeroo jiru keessa jirra. Sababa kana akka ni OLitti hubatamuu qabu. Inni jedhameef or strategic asset itti hubatamuu qabu. Akka maaliif akkana jedhamu makiinaan tokko fakkeenyaaf osoo nadaajii waan tokko zayitii tokko illee hin qabne sun sochootu. Emerging technology tokko guddisuudhaaf teknooloojiin barbaade tokko guddisuudhaaf dirqama daataa wanta itti galchitu input godhu qabaachuu qabda. Wanta output eeggachuudhaaf dirqama input godhuu qabda jechuudha. Without the presence of data, emerging technology is nothing. We can't develop any types of emerging technology without the presence of data. Without the presence of data. Addunyaa yeroo ammaa keessa jirru kun teknooloojiileen diinagdeen garaagaraa fi addunyaan fuula duraallee maali must be needed data. Daataan ni barbaada jechuudha dirqama. Maal godhuudhaaf guddisuudhaaf teknooloojii sana guddisuudhaaf daataan dirqama barbaachisa jechuudha. Dirqama barbaachisa. Data have not only triggered or produced tremendous happy or build up and the peace, but more importantly the present enormous challenges that in turn bring incredible innovations and economic opportunity. Data yeroo ammaa kanatti wantoota baay'ee tremendous ta'an gurguddaa wantoota ta'anii fi wantoota gurguddaa ta'an qabata. Wantoota gurguddaa ta'an qofa osoo hin taane wantoota garaagaraa illee qaba. Inni kun maal jechuudha baay'ee barbaachisummaa daataa bira kutee daataan sana immoo humnaa olillee sa'aatiitti ta'u keessa jirra. Enormous challenge represents enormous challenge keessa yerootti galurra jira. That in turn bring incredible innovations and economic opportunity. This reshaping and paradigm shifting are driven not just by data itself. Inna kun seerri yookiin reshape kan ittiin godhamu yookiin ruuliin tokko shift kan ittiin godhamu driven not just by data itself. Data mataa isaatiin miti. But all
other aspects that could be created, transformed, or adjusted by understanding and exploring or utilizing data. Data sana hubatame, created godhame, namaan ajjeessitame gara khalaqa garagaraatitti caajechuu ofii isaatiin osoo hin taane. The next lessons is about enabling devices and network in emerging technology. Digital electronic systems has 3 or 4 kinds of devices. What is that? Memory, microprocessor, logic, and the networks are there. Memory gaafa jaame maali? Microprocessor gaafa jaame maali? Ishii tokkoon haa ilaallu isaan kanneen. Let us discuss this one by one. Memory devices store random informations such as contents of spreadsheets or database. Akka fakkeenyaatti asitti memory meeshaa tokko emerging technology tokko develop gochuudhaaf wantoonni deviceonni akkanaa kun maashinoota sanarratti argamuu qabu. Memory ni jennu. Memory ni jennu wantoota keessatti kuusaa waan tokko kuusnee ol keenyu. Akka fakkeenyaatti spreadsheet inni jedhamu kun Microsoft Excel isa jennu. Database inni jennu kun bootaa waatti record goonu dataatti keenyu. SQL faa wantoota akkanaa kun database faayilii jedhaman. Isaan kanneen bootaa wantoota contentii kanaa kana irra eenyu maali jennaan memory jennaan jechuu device sana. Device sana fakkeenyaaf hard disk, flash isa jedhamu, USB isa jennu kana kanneen akkanaa kun memory kan jedhamanidha jechuudha. Microprocessor isa jedhamu jira. Microprocessor jechuun executive software instruction to perform a wide variety of tasks such as running word processing program or video games. Inni kun wanta data nuti itti galchine sana process godhee isa execute nu godhu jechuudha. Processing device inni kun wanta meeshaa waan nuti itti galchine sana process godhuudhaaf nu barbaachisu. Fakkeenyaaf calculator fi gaafa lakkoofsa itti galchite okay jetti lakkoofsi san multiply ta'e yookiin symbol ta'e resultiin ati barbaachisan si ba'a. Jidduu hanga resultiin boosanatti adeemsi jidduu kana argamu kun maalirra dhaabbatamee process ta'a jechuudha. Microprocessor or fakkeenyaaf koompitara keessatti maal isa jedhamu central processing unit ni jedhama. Akkanaa kun wanta nuti itti galchine sana process godhuuf nu barbaachisan microprocessor jedhama jechuun kana. Another one is logic device. Logic devices includes what? Device to device interfacing. Device tokkoo fi tokko wal quunnamsiisuudhaaf walii wajji akka communicate godhuudhaaf data communication, signal processing wanta tokko asirraa fuudhee gara device biraatti dabarsuudhaaf meeshaan nuti itti fayyadamnu logic device jedhama jechuudha. Meeshaan kun logic device inni jennu isa akkanaadha. Inni biraa network collections of computers, servers, mainframes, network device peripherals or other device connected to one another to allow sharing of data. Walitti hidhamiinsi kompiitaroota, sarvaroota, mainframe, networkii wantoonni garaagaraa walitti hidhamanii data tokkorraa tokkotti dabarsuun yoo danda'ame kan danda'amu yoo ta'e networkii jedhama. Yeroo ammaa kanatti data asirraa haatee gara biyyoota biraatitti erguu dandeessaa. Akkasumas data gara biraatitti kompiitara kanarraa kanatti transfer godhuu dandeessa. Inni kun sababa networkiin jiraatuufi. Networkiin jennu walitti hidhamiinsa kompiitaroota garaagaraa jechuudha. Server wanti jedhamu the device that's used to share a networks for others. Isa device networkii wantoota biraatiif share godhuuf gargaaranidha jechuudha. Network device'inis mainframe gosoota kompiitaraa fa'aa keessaa akkasumas network device'inis keebilii fa'aa jira haala gamaa gamanatti kan wal quunnamsiisu. Another peripherals are there. Peripheral inni jedhamus meeshaaleen takka kan networkii kana wal qabsiisuudhaaf nu barbaachisan ni jiran. Isaan akkanaa kana fayyadamnee network data bakka tokkorraa bakka tokkotti share godhuudhaaf kan dandeessisu network device jedhama jechuudha. The excellent examples or the best examples of networks are internet. Best example fakkeenyi guddaan networkiidha maali internetiidha. Inni kun yeroo ammaa kana uummata miiliyoonatti tilmaamaan addunyaa kanarratti walitti hidhaa jira jechuudha internetiin. Another one is programmable device.
Programmable device is usually refers to a chip that incorporates field programmable logic device, complex programmable logic device, and the programmable logic device. Programmable device inni jedhamu wanta program ta'ee taa'u tokko, meeshaa program ta'ee taa'u tokko. Inni program ta'ee taa'u kun maali program godhamee fayyadamaan tokko dhufee gaafa fayyadame instruction irra program irra install ta'ee jiru sanarra dhaabbatee fayyadamaa sana kan gargaarudha. Warroonni akka field programmable logic device, complex programmable logic device, these three devices are the same. Inni kun sadeenu wal fakkaataadha but differ only on the blocks it contains. Blockii qabaniin adda addummaa qaban malee tokkodha wanti sadeen kun jechuudha. Isaan sadeen kun. Is a computer is programmable device? Ishi computer programmable device jechuun dandeenya. Isa ilaalaa jirtan kana video pause gootanii yaaluus dandeessu. Isti yaalame. Okay, thank you. Computer is a programmable device because what makes a computer is that it is follows sets of instructions. Instruction qajeelfama irra godhame sana hordofame nuti akka fayyadamnuuf nu gargaaraa jira. Yeroo computer jenne isa computer ibdura keenya yookiin mana keessatti yookiin biiroo keessa fayyadamnu kana of computer jettanii jaajila. Computer inni jedhamu meeshaan elektirooniksii daataa itti galchuudhaaf barbaachisu akkasuma daataa sana process godhee result barbaachisu san nu baasu hundinuu maali computer jedhama. Computer jedhama electronic device that used to enter data and then process the data and then generate the required result is known as computers. Wanti data galchuuf nu barbaachisu akkasuma data sana process godhu akkasuma wanta nuti barbaanne tokko nu result barbaanne tokko nu baasu sun hundi computer jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf qutaarii mana jalatti argamtu bishaaniif elektirikiidhaaf akkasumatti kaalkuleetarri nuti fayyadamnu computerri manaa qabu kunniin hundi computer jedhama. Kun hundi garuu programmable device dha. Maaliif jennaan instruction wayii irra fe'amee jira. Isa sanarra dhaabbatee waa wayii tokko nuuf hojjeta waan ta'eef jechuudha. Isa sanarra dhaabbatee nuuf hojjeta waan ta'eef. Lists of programmable device. Lists of programmable device inni jira. Isa kan akka assignment ittiin isiniif kennu ilaaltu jechuudha. Lists of programmable device. Inni kanneen asirratti list ta'anii jiran kun deviceota program ta'aniidha. Program ta'anii irra fe'ame ta'aniidha. Isa kana bitattee yookiin computer keessatti yookiin maashina biraa keessatti itti fayyadamte yoo ta'e program wajjin si gurguramu meeshaaleen akka asirratti list ta'anii jiran kun jechuudha. Full ranges of network related equipment refers to as service enabling device warra jedhamu SED. Network related equipment warra jedhamu jiru service enabling device meeshaalee tajaajila kennuudhaaf nu barbaachisan network wajjin walitti hidhatanii kanneen akkamiiti traditional channel service unit. Traditional channel service yeroo ammaa kanatti chaanaloota garagaraa kan irratti fayyadamu. Data service unit isa jedhamu. Modem isa jedhamu. Isa teelee irratti fayyadamu. Routers amma networkii tokko teelee irraa fudhachuu barbaanne dirqama teeleen san routerii qopheessee routerii sanaan networkii gara dhaabbaticha nuti barbaannu sana nu erga jechuudha. Switch inni jedhamus networkii kompiitarootaaf networkii routerii irraa fudhate gara kompiitaroota hafaniitti share kan godhu jechuudha. Another one is conferencing equipment. Fakkeenyaaf video conferencii as teenyee bakka biraa faadhaa wajjin video conferencii gaggeessuu barbaanne network appliance in isaan jedhaman hosting equipment and servers warreen kun maal jedhamanii service enabling device warreen jedhamanii jechuudha. Inni asitti list ta'an kun network related equipment isa jennu jechuudha. Another lesson is about human to machine interactions or human to computer interactions. Walitti dhufeenya namaa fi maashinaa maal fakkaata akkamiin namni maashinaa wajjin walitti dhufe isa jedhu ilaalla jechuudha. This human to machine interactions or human to computer interactions refers to communications and interactions between human and machines by user interface. Walitti dhufeenya yookiin walii sabquunnamtiin meeshaa fi nama gidduu jiru human to machine interaction jedhama jechuudha. By
graphical user interface through graphical user interface. Graphical user interface inni jennu fakkeenyaaf Facebookii qabaatanii Facebook keessan irratti loogiin godhuudhaaf boota banaa dialogue boxii qopheetti qabaachuu qabdan. Akkasumatti immoo boota password itti gootan qabaachuu qabdan, loogiin bakka itti gootan qabaachuu qabdan. Yoo isa kana ijaan argitan ta'e Facebook keessatti loogiin godhuu dandeessan. Kana jechuun maali? Graphical user interface jedhama. Inni kun graphical user interface jedhama. Graphical user interface wantoota akkanaa kana isa nuti ilaalle itti fayyadamnu kana jechuun nowadays natural user interface such as gestures have gained increasing attention as they allow humans to control machines through naturally and intuitive behaviors. Yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf silkii reefu isin kaasee jiru fuula keessaniin akkanuma ilaaltanii banamuu gestures inni jennu wantoota akkanaa natural user interface jechuudha. Fuula keetiin ilaalteetu sii banamu. Akkasuma ija kee understand godhee sii banama. Voice lock unlock jettee sii banama. Warreen akkanaa kunis user interface natural user interface warreen jedhamanidha. Isaan kanneen fayyadamne namaa fi maashinni akka walitti dhufu ni taasifama jechuudha. Akka walitti dhufan ni taasifama jechuudha. HCI or HMI systems. This means what? Human computer interactions and human machine interactions. Machine fi computer inni jennu kun tokkodha. Machine jechuunis device waan tokko fudhatee output yoo baasu isuma jennu waan ta'eef. Human to computer interaction is the study of how peoples akkamitti uummanni interact with computers wajjin walitti dhufu. And to what extent computers are or are not blocked for successful interactions with human being. Bifa akkamii adeemsa akkamii keessatti computerri walitti dhufeenya nama wajjin gaarii akka hin qabaanne godhamu kan jedhamudha. As it is, name implies akkuma qarraa hubannutti these human to computer interactions are consists of three things. What three parties? What is that? Users fayyadamaa qabaachuu qaba. Anuma jechuun amma isuma an computer fayyadamaa jiru irraa isinii barsiisaa jiru kana tokko useriin jedhama. Computer itself computer mataasaa akkasumatti illee ways of communications kan nuti ittiin walitti dhufnu ways of communication karaa nuti ittiin wal quunnamnu jechuudha. The way they work together adeemsa karaalee itti isaan ittiin waliin dalagan hojjetan jechuudha. Waan sadeen kana qabaachuu qabu jechuudha. Human to computer interaction consists of these three parties. What is the goals of human to computer interactions? Goaliin isaa maali? Kaayyoon human to computer interaction maali? To improve interactions between users and computers. Computeraa fi nama walitti dhufeenya isaanii furuudha by making computer more user friendly. Amma fakkeenyaaf silkii screen touch fayyadamuun hin beeku waan ta'e silkii sana wajjin hin beeku waan ta'e I am not user friendly within that Android response. Mobile tokkoon hin fayyadamu jira. Mobile sana irraa fayyadamuun beeku waan ta'e mobile sana wajjin walitti dhufeenyi hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf akka salphatti uummanni computeraa wajjin akka walitti dhufu taasisuudha kaayyoon human to computer interaction. Bu'aan isaa ta'u maali? What is the main advantages of human to machine interactions or human to computer interaction? Simplicity. Wantoota hunda simply akka uummanni tajaajilamuuf taasisu. Easy of deployment. Deploy godhamuuf fakkeenyaaf computer mana tokko tolgalchee walitti hidhuu yoo barbaade boota portii haada kanatti kaa'ee haada sanatti kaa'ee implement itti godhee install godhu salphuma beekuu danda'uun qabu. And operations cost saving for small setup wantoota xiqqaa tokko install setup godhuu yoo barbaanne gatii salphaa fi salphumatti godhuu dandeenya jechuudha. They also reduce solution design times and integration complexity. Wantoota design time fi integration complexity nurraa hir'isa jechuudha. Yoo haala bareedaa ta'een human to computer interaction build jechuudha. Disciplines contributing to human computer interactions or human machine interactions. Departments that included in development of human to computer interactions. Wantoota yeroo human to computer interaction karaa salphaadhaan kalaquu barbaannetti departmentoonni yookiin disciplines barnoonni nu barbaachisan jiru. Fakkeenyaaf cognitive psychology,
Cognitive psychology means studying the thinkings of human being or mental thinking. Yaada sadarkaa yaada namaa kan hubatu psychology akkasii jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf limitation and information processing asiif as daanga'uu qaba. Akkasuma bifa kanaan process godhamuu qaba. Inni jedhamu koorsiin isa kanneen addaan baasu jiraachuu beekamuu qaba. Beekumsi kanaa jiraachuu qaba. Akkasumatti immoo computer science inni jedhamu jiraachuu qaba. Diizaayina bifa kamiitiin user interface kamiin fakkeenyaaf Facebook irratti login ka jiru username ka jiru as jiraate akkasuma password ka jiru as jiraate log ka jiru bataniin akkanaas haa jiraatu. Jedhamee wanni diizaayina ka godhu computer graphical user interface kana bareedaa ka ta'e ka qopheessu computer science jechuudha. Another one is linguistics. This is studies about language. Uummanni maashina sana fayyadamu yookiin computer sana fayyadamu yookiin teknooloojii sana fayyadamu afaan kan beeka. Afaan kamiin develop ta'uu qabu. Inni jirus as keessatti ni hammatame jechuudha. Another one is emerging engineering and design. Engineering and design. Engineering and design are studied about designs of graphical user interface. Design sana design godhuudhaaf fiildiin barbaachisu jiraachuu qaba. Artificial intelligence jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf reefu akka dubbanne silkii irratti sagalee akka hubatu akkasumatti sammaas fuula keenya hubatee akka banamu ashaaraa keenyaan akka namu wantoonni akkanaa kun wal dhufeenya kompiitaraa fi namaa cimsuudhaaf wantoota barbaachisan. Another one is human factors. Haala namaa human factory hubachuu isaan kanneen disciplines that contributed in development or inventions of human to computer interactions. Another ones are future trends in emerging technology. Future trend technology fuula keenya duratti gara fuula duraatitti invented ni taajame eegamuu fi kan ammoo invented taame jechuudha. Fakkeenyaaf fifth generations of network 5 generations of network not 5 generation of network fuula duratti ni kalaqama jaamee eegamu. Yeroo ammaa kana garuu addunyaa challenge warra godhaa jiranidha. Isaan kanneen jechuun artificial intelligence inni jennu chapter 3 keessa kan laallatu akkasumas ammas blockchain, augmented analytics or augmented reality, digital twins, enhanced edge computing and immersive experience in smart spaces. Teknooloojiileen akkanaa kun teknooloojii fuula duratti ni kalaqamu jedhamee eegamudha. Akkasumas kalaqamaa warreen jiran addunyaa yeroo ammaa kanatti challenge teknooloojii godhaa jirtu jechuudha. Okay, this is in lessons of chapter 1. If you have questions from chapter 1, you can ask me through comment. Warri gaaffii qabdan karaa koomentiitiin na gaafachuu dandeessu. Dogoggorri yookiin erroriin garaagaraa ibsaan meesin ibsa kan keessa yoo argamellee naaf golchaan jaa dhiifamaan jaa akkasumatti chaanaala carcar barcaa yookaan subscribe gochuun dagatinaa. Then share this channels for your friends akkasumas friends isiniif share godhuun dagatinaa. Chapter 2 commentii isa kanaatii fi like isin gootan irra dhaabbanne yaada isin qannitan irra dhaabbanne chapter 2 illee kan isinii qopheessu taana. Galatoomaadha. Thank you isin jechuun barbaada. Galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u.